Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo fi baga nagaan dhuftan gara chaanaala kootii hor chaanaala kootiif haaraa taatanii sabskraabii godhaa maatii kootaa galatoomaa kan kanaan dura maatii naa taata hundi keessanuu galatoomaa naa jiraadhaa isiniin jedha. Hadhaa saambusaa haala salphaadhaan hojjedha kan eenyumallee hojjechuu danda'u nama dhibu yeroo garii nama garii maraa akkatti maranii nama dhiba. Haaluma salphaadhaanii saambusaa akkatti hojjetanii waliin laallaa hamma dhuma viidiyoo na faana turaadha. Kan hojjedhu immoo dinnichaa bilcheessee tumeetiinii isaniin hojjenna. Kanaafuu amma shunkurtatti godhadhee shunkurtallee baay'ee nutti zayitatti godhee amma walitti no godhaadha. Hamma dhuma viidiyoo na faana turaa. Zayitatti godhadha. Baaruu shunkurtii itti godhaa. Alangallee jechuudha. Baala dimbilaalaati. Qaaraa jechuudha. Barbaree itti godhadha. Barbaree kana akka tumamee jechuudha. Baay'ee mi'eessaa xiqqoo akka nu gubu waan ta'uuf jechuudha. Ashaboodha. Qullubbii adii yeroo filatanii hin muraamne dhiifama. Amma dinnichatti godhadha jechuudha. Kunoo bareeda ta'eera amma immoo nan mara jechuudha qixxaa kanaanii. Kana kaama saambusaa bitee qixxaa mana keenyatti illee godhachuu ni dandeenya. Akkanumatti goonee murree ittiin hojjechuu ni dandeenya. Jedduma kana keenya akkas gamaa gamana walitti qabu qofaa jechuudha. Baay'ee salphaa kan ta'e jechuudha. Jedduu kana archeen lixii dibanna. Lixii dibachuu qaba. Kanaaf bakka haaluma salphaadhaan gamaa gamana bicha walitti qabnee jechuudha. Bakka baay'ee bareeda isaati yeroo nyaatanii ni mi'aawaa. Hojjedha akkama yaalamee ni jaalattanii hedduu mi'aa dhugaan isiniin jedha.
wal qixxeessineetumaan kennaa jechuudha akkanatti. Duraan dursinee irra keenya ichaa irra keenya xunnu tajala itti hafnee jechuudha kan itti deebifnu. Kanatti baay'ee bareeda. Fixadheera amma hin hoddaa jechuu amma. Kana bilcheessina akka jaalatan abdiin qaba. Haaluma salphaa ta'eedhaan. Kunoo kana fakkaata amma kanatti bareeda ta'ee bilchaatee na ba'eera. Kana fakkaata nagaan naa tura hundi keessanuu bakka jirtanitti viidiyoo kana yoo jaalattan like share godhaa isiniin jedhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan naa tura galatoomaadha. Nagaatti tura. Aannan waliin nyaanna. Buna aannanii. Bye.